Wi-Fiin bilbila kee irratti hojjechuu yoo dide furmaata ajaa'ibaa karaa salphaatiin bilbila kee seetingii keessa seenuu qofaan sirreessuu akka dandeessu sitti agarsiisa. Kabajamtoota jaalatamtoota chaanaalii keenya hundi keessanuu namoonni chaanaalii keenya haaraa taatan yoo jiraattan chaanaalii keenya sabiskiraayib godhuudhaan mallattoo gurraattii san addeessuu isiniin jenna. Chaanaalii keenya keessatti barnoota ajaa'ibaa, barnoota pileeylistii keessatti barnoota YouTube wal qabatu akkasumatti AdSense, video editing, barnoota kompiitara akkasuma barnoota live akkamitti akka seentu diraamaa waan adda addaa qabnaa nu waliin turaa isiniin jenna. Kana hunda argachuudhaaf YouTube keenya keessa qofa seenuu isin barbaachisa. Amma gama Wi-Fi sirreessuu adeemnu seetingii bilbila keetii Wi-Fi kana gadi banuudhaan iddoo mallattoo Wi-Fi jettu kana qofa gachukaastaa jechuudha. Yeroo kana gachukaastuu Wi-Fi kee qabdee gaafateessu Wi-Fi kee on gootee banattaa jechuudha. Sirriitti na jala deemii hordofi barnoota kana namoota baay'eetti rakkachaa jira jechuudha. Kanaafuu mallattoo add network jettu kana tuquudhaan Wi-Fi lee tokko tokko kan maqaan isaa dhokatee jiru itti barreessitaa jechuu maqaa isaa. Gaafa maqaa isaa asirra barreessitu hubadhu paaswordiis itti barreessuu qabda asirratti. Yoo san hin taane security type kan jiru kana jijjiiruudhaan WAP kanarra gaafa kaa'ettu networkii barreessite taanaan paaswordii kee lakkoofsa 4 dijitii 4 barreessuu qabda. Kana booda eegam networkii maqaa seefisii godhee booda mallattoo paaswordii si gaafata, bakka paaswordiitti si gaafatu si baasaa jechuudha. Yoo kana gootee si dide irra deebitee add networkii goota. Ammas types of security jijjiiruudhaan WEP kajoo kanarra kaa'ettee paaswordii keetti galchuudhaan maqaa Wi-Fi eegetti galchite booda irra deddeebi'uun kana gootee yoo dadhabde furmaata isaa akkamitti naqanna? Mallattoo footoo yookiin QR koodiidhaan illee hin naquu yoo dadhabde iskaan gootee siif illee naquu yoo dide furmaata waaraas ta'een Wi-Fi kee akkamitti bilbila kee qofarraa sirreessuu dandeessa kan jedhu waliin ilaallaa. Kabajamtoota jaalatamtoota chaanaalii Maammishaa Tiubiidha. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa tajaajiluu jiraattan sabiskiraayib godhuudhaan barnoota kana akka argattan abdii guddaa qabna. Ammallee irra deebitee yoo dadhabde, ammallee irra deebitee gootee yoo dadhabde bakkuma kana keessa qofa dhaabbattee sirreessuu dandeessa. QR koodii yookiin mallattoo Wi-Fi kana footoo sanni agartanii bakka san tuquudhaan footoolee kaastee yoo dadhabde bifa salphaatiin akkamitti sirreeffatta kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. So Wi-Fiin kun furmaanni isaa maali? Mallattoo tuqaa sadeen san tuquudhaan device kan jiru qofa keessa seenta. Device keessa gaafa seente device kan jedhu gaafa cuqaastu device keessa seetingii Wi-Fi dha bifa kanaan sii banamaa jechuudha. Seetingii Wi-Fi keenyaati kan gubbaarra jiru kana hin bantu. Kan lammaffaallee hin toytu gaddeemtee delete suspension network kan jiru kanallee akkasuma distaa managing network kan jedhu kana bantaa jechuudha. Kana gaafa bantu maqaawwan Wi-Fi keetii kan duraan keessatti ati fayyadamaa turte yookiin kan ati irra deddeebitee yaalaa turte kamiyyuu as keessa seefiita. Kana jechuun maqaa Wi-Fi keetii yoo as keessatti gama 6-7 ol baay'ate dandeettii Wi-Fi keetii si seenuudhaan baay'ee salphaadha jechuudha. Hiccitiin jiru tokkicha kana qofa. As keessa maqaalee jiru kana kamiyyuu kan itti fayyadamtu qofa dhiistee delete yookiin forget godhuudhaan keessaa baastee fixxaa jechuudha. Eega kana keessaa baastee fixxee booda maal goota kan jedhu waliin ilaalla. Wi-Fi tokkichaa ammaan tana ani galchuu barbaade qofa keessatti dhiifadhee kan keessaa forget godhee isinitti agarsiisa jechuudha. So kana hunda keessaa forget godhee isinitti agarsiisa. Just yoo xiqqaate hunda isaallee yoo forget godhuu baatte habbaa 5 gadi deebisuu danda'u qabdaa jechuudha. Kana 5tti gaafa deebistu salphatti maqaa ati barreessituuf fuudhee si seenuu danda'a jechuudha. Kanaafuu amma naqee isinitti agarsiisa jechuudha. Keessaa barreessee fixee isinitti agarsiisa. Irra deebi'uudhaan networkii keessa seentee maqaa networkii Wi-Fi keetii barreessitaa jechuudha. Asitti barreessitaa jechuudha maqaa networkii Wi-Fi keetii amma jechuudha. Yeroo takka qofatti si fudhataa jechuudha amma. Kunoo akkuma agartan maqaa Wi-Fi kiyyaa barreesse. Security type illee haa jijjiiradhu. Jijjiirachuuf fedhii jijjiirachuu baadullee rakkoon qabu jechuudha. Kana asumatti itti galchu paaswordii kiyya guutuu asumatti itti galchadhaa jechuudha. Yeroo kanatti galchadhu osoo ciqicciqii takkan goone Wi-Fi si rakkisu osoo fayyadamu jirtu bu'uu jiru. Akkasumatti si seenuu dide kamiyyuutu furmaanni isaa kana qofa jechuudha.
namoonni viidiyoo tan agartan namoota akkana rakkachaa jiru baay'ee jira waan ta'eef namoota saniif share godhu hin dagatinaa isinin jennaa. Waaw maashaallah wifiin kee kana boodes hin diduu jechuudha. Wifi bilbilarraa bilbilatti dabarsuuf illee yoo siddidee bifa kana gootaa jechuudha. So incorrect password jedhee password kiyya irra deebi'etti naqachuu qofaa jechuudha. Maqaa wifi dhaa takkatti naabiyee jira jechuudha. Kun congratulations. So namoonni wifiin dararaa jiru yookiin rakkisaa jiru kamiyyuu baga gammaddan isin jenna. Password kee qofatti naqatta connect isin jechuu qaba jechuudha. Asitti yeroo takka internet is not available isin jechuu danda'a. San jechuun setupiin internet wifi dhaa ganaa wal qabataa jechuudha. So eega akkasin jedhe kun akkanatti checking the quality of your internet isin jedhe eegas booda connect isin jechuu qaba jechuudha. So bifa salphaatiin bifa kanaan connect godhuu dandeessaa jechuudha. Kabajamtoota jaalatamtoota chaanaalii keenya hundi keessanuu barnoota ajaa'ibaa argattan jennee abdii guddaa qabanna. Barnoota kana keessatti bifa salphaatiin wifi argachuu ni dandeessan jenna. Wifiiwwan hack goonee akkamitti osoo password hin qabne akkamiin naqachuu dandeenya kan jedhus playlist jala seenuudhaan barnoota keenya as keessa argachuu dandeessanii isin jenna. Akkasuma playlist keessatti barnoota video editing, barnoota computeraa, barnoota YouTube, AdSense wajjin qabatu ni argattan isin jenna. Nagaan